Naannoo Oromiyaatti ayyaanni guyyaa ribaanii adii addunyaa sadarkaa addunyaatti yeroo 34ffaa akka biyya keenyaatti immoo yeroo 20ffaa sadaasa 16 bara 2018 mata duree hawaasa miidhaa obsuu hin dandeenye ijaarsa dhalootaaf jedhuun kabajama. Ayyaanicha sababeeffachuun biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa abbootii gadaa, haadholii siinqee fi abbootii amantaa waliin ta'uun ibsa miidiyaaf kenneera. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa Aadde Mabraat Baacaa ibsicha irratti miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra ga'u xiqqeessuu fi dhimmamtootaa fi qooda fudhattoota waliin ta'uun hojjechaa turuu himanii guyyaa ribaanii adii bara kana sadaasa 16 miidhaa daa'immanii fi dubartoota irra ga'u hambisuuf sosochii guyyoota 15f turuun kan kabajamu ta'uu dubbataniiru. Sosochii ayyaana daa'immanii fi ribaanii adii sadarkaa gandaatirraa jalqabee gaggeeffamaa ture. Ayyaana daa'immanii sadaasa 11 akka idil addunyaatti kabajamu irratti hojiiwwan hojjetaman hojiiwwan bu'a qabeessa ta'an hojjetaman akkuma jiran ta'ee guyyaa 16 sadaasa 16 immoo sosochiin ribaanii adii akka idil addunyaatti sosochiin guyyoota 16f turu in gaggeeffamaa jechuudha. Kunis ayyaanni ribaanii adii akka addunyaatti yeroo 34ffaaf akka biyya keenyaatti yeroo 20ffaaf kabajama. Bara kanas ayyaana kana gaafa kabajnu dhaadannoo hawaasa miidhaa obsuu hin dandeenye ijaarsa dhalootaaf mata duree jedhuun sosochiin kan uumamu qaamni dhimmi ilaallatu hundi karaa gahee isaatti ba'achuu danda'uun hundaa ol immoo ribaanii adiin ayyaana dhiirotni miidhaa dubartoota irra qaqqabsiisuu dhiisuudhaaf yookiin immoo gaafa miidhaan qaqqabu gaafa argan callisuu dhiisuudhaaf waadaatti galanidha jechuudha. Ayyaanichi kutaalee hawaasa garaagaraa hirmaachisuun hojii hubannoo uumuu daa'immanii fi dubartoota miidhaan irra ga'e deeggarsa taasisuun ayyaanicha kan kabajamu ta'uu Aadde Mabraat dubbataniiru. Qaamolee miidhaan irra qaqqabe dubartoota miidhaan saalaa irra qaqqabe yookiin immoo miidhaan adda addaa reebicha dabalatee kallattii adda addaatiin koorniyaa bu'uureffatee dubartoota miidhaa qaqqabe daa'imman irra miidhaa qaqqabe kana miidhaa sana ittisuudhaaf hojiin hojjetamu akkuma jirutti ta'ee qaamolee saaxilamoo miidhaan irra qaqqabe kana immoo kallattii adda addaatiin deeggaruu wajjinis wal qabate yaala akka argatan haqni isaanii akka mirkanaa'u gochuudhaaf qaamolee haqaa waliin hojjechuu dabalatee waan stop seentarii irratti tajaajilli kennamu tajaajilli xiinsammuu tajaajilli yaalaa tajaajilli haqaa karaa qindaa'een akka kennamu gochuu wajjinis wal qabatee sosochii guddaa uumuudhaan ayyaana ribaanii adii sababeeffachuudhaan hawaasni keenya miidhaa kana balaaleffachuu bira darbee qabatamaadhaan dhabamsiisuudhaaf hojjechuu danda'uu qaba. Sosochii torbee lamaan itti aananiif gaggeeffamu sosochiiwwan guyyoottan 16 ribaanii adiidhaan kabajamu kana keessatti warri dhiirotaa laphee irratti ribaanii adii godhatanii deemuu qofa osoo hin taane qabatamaadhaan miidhaa kana geessisuu wajjin wal qabatee keessatti qooda fudhachuu dhabu bakka miidhaan qaqqabetti immoo saaxiluu rakkoo sana hiikuudhaaf gaheesaa ba'achuu danda'uu qaba kan jedhu sanis kan of keessaa qabudha jechuudha. Sosochiin kunis gaafa 16 yookiin kibxata sadaasa 16 deemsa miilaatiin magaala Adaamaa keessatti akka naannootti kan jalqabsiisnu sana booda garuu sosochiiwwan adda addaa beeksisni kanaan dura jalqabne magaalota gurguddoo naannoo keenyaa keessatti mariiwwan paanaalii adda addaatiin akkuma beekamu immoo qaamolee saaxilamoo ta'an kana dinagdee isaanii furuudhaaf hojiiwwan hojjetaman bal'inaan qabannee kan itti hojjennu jijjiirama guddaas itti finna jennee kan abdii guddaa irraa qabnudha waan ta'eef kana keessatti hawaasni keenya tumsa barbaachisu gochuu danda'uu qaba. Miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra ga'u miidhaa qaama hundaa ta'uu hubachuun hawaasni hunduu karaa duudhaa uummatichaa bu'uureffateen kunuunsaa fi eegumsa barbaachisu daa'immanii fi dubartootaaf taasisuu akka qaban abbootii gadaa, haadholii siinqee, abbootii amantaa ibsicha irratti dhaamaniiru. Dubartiin miidhuu jechuun biyya miidhuu jechuudha. Dubartiin biyya, dubartiin haadha, dubartiin obboleettidha, haadha manaati. Uummanni keenya hundi kana balaaleffachuu qaba. Daa'ima soo jenne daa'imti kan boru biyya dhaaltu, kan biyya boru utubdu, kan guddattee biyya kana guddiftu waan ta'eef uummanni Oromoos ta'ee sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru miidhaa dubartii fi daa'imman irra ga'u kana balaaleffachuu qabna. Miidhaan dubartoota irraan ga'u sun ilmoo kiyya irra ga'a. Akka sirna gadaattis akka Oromoon aadaa qaba, duudhaa qaba, safuu qaba jechaadha. Safuu kana keessatti muka keessaa hangafti jibriidha jedha Oromoon abboonni keenya kaleessaa jechaadha.
nama keessaa hangafti dubartiidha. Maaliif hunda manaati, hunda biyyaati. Dubartii fi dachiin tokko jedha Oromoon abboonni keenya. Baanee hawaasa keenyatti waan kana ibsu, waan kana immoo hadheeffannee mararteeffannee ofirraa akka dhaabatu akka hafu taasisu nurraa eegama. Daa'ima jechaan kenna waaqati. Daa'ima irratti miidhaa ga'uun cubbuudha jechaadha, cubbuu hojjechuudha.